sagalee ijjina keessatti achi dhudhume rabbii noorrimna qabeeraana. Rimna qabeera. Rafuu barbaaddeere. Akaayidhuma kanan kajeele wallaahi ani hin akaayidhuma kan wayda yoo kana. Akaayii maqa maali? Akaawwii biyyaa fidasiin hin jenneere anan kalee nyaadhu tokko. Ammaaleeti siriissa? Akaawwiidhuma garbuu fi wanta ta'e intala. Maariitti godhataa barbaadde. Nyaare. Qinbeessaa kunoo. Beekaa beestala qofa kinoo isheen uffatatti baattanni tokko miti. Keessaan godhan. Isatti guduufani. Ishi hin dhooree beekamaa wallaalamtaa. Nan ba'e. Naan jettee niitiin koo. Pestaala kunoo akka ashagaa ittiin gurgura isaan beekta miti isa guddaa. Irraa qannafatteere. Maaliin qannasaree haa taa'u amma Indoosii ga'een irraa qannafadha. Okay. Sijamma waan akka carraa kun hundaan koo waxalluudha irraa qannafadhe malee hin barbaadu. Inni keesseen ganaan irraa qannafadhu barbaadde jedhee tudduus dhungadhamu. Bifattaan bifadhoodis ta'e dhimma kee. Madakkanneen. Madakkanneen. Achi akkasii jedhee. Amma maal gochuudhaaf Gurraachi ta'uu baadhee eenyuuti gurraachi ta'ee uumama. Lafaa kanarrattu. ati gurraatti namoo bareedduudha rabbi. Intaan waan eenyu ofirraa fuudhitoo akka jaartii darratti gadi gololaa itti hin taane jedhitu haasa seeraadha. Shuu ani immoo wata addaati gadi gobbatamtee dhuma teessaa. Hin akkas. Hin akkas. Love you. I love you. የኔ ቆንጆ የኔ ይቴ welcome my guys, please like and subscribe my channel. Hey, conditioning cost coming. Sure. Then conditioning cost coming one can quote it. Conditioning.